isii qullaa nama birootti ergite osoo nikaaya qabdu abbaa manaa qabdu. Har'a warri ammootiin Mahammad Bayaan bichaa miti yoo Mahammad Bayaan ammootiin jaalala isiitiin haguugame warri marti ammoo jaalala isiitiin haguugame abbaan ammoo abbaa qaba Mahammad Bayaan haadha qaba obboleessa qaba obboleettii qaba ardaa qaba. Ardaan kun martuu sooshaal miidiyaan ilaala. Mee dursa osoo ammootiin gara kennan dabrine mee ardaa isaanii ammootiin ardaa qaba ardaan isaanii waan kana jaalate intalli tuyyoo ammootiin bolka itti galtu taate har'a yoo inni kasaalfatuu dhabe taate ardaan jala saalfatti arda jala aara. Har'a mee ammootiin namni martuu ardaan laalee jira furmaata kana mee warri ardaa nama itti dhiyaatu Mahammad Bayaan kanatti nama dhiyaatu dubbisa. Warroonni isaanii ammootiin warri isaanii jaalanne intalli nuu taate yoo jedhan gaafa intalli tun itti galte illee homaa arraba wayiin qabdu. Maaliif jennaan arda jaalate waan ardaan isaanii isaa jaalate. Har'a ammootiin warri sooshaal miidiyaa waan barbaanne haasayaa ool yoo ardaan ittiin jiraatiin yoo abbaan ittiin jiraatiin bor kama diigamaati akka Hamzaan jedhe ji'a lama ol biran ta'an kama diigamaati. Kanaaf mee nama itti dhiyaatu dubbisiisaa karaa keessaatiin dursa asirratti haasa'uun dura tanannaa mul'ata. Kalee irra hedduu dubbiin isiin aarsite. Abbaa mana isii bira teetteet normaal noo jechuun maal jechuudha? Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Normaal noo jettu. Ana akka kiyyatti wallaahi islaamootiin nama waan nyefa nagootaniifi malee har'a nama meeqatu namni gargaaramuu qabu jira. Namni ammootiin asirratti osoo laal dhiifamu maa gaafatte? Ana balleesse dubartiin ammootiin aqliin isii gabaabduudha balleesse dhiifama naa godhaa so'eet. Jaarsa bira teettee niqatno normaal noo wayita jettu gaafa jaarsa bira galte jaarsa kana gurra qabdeetiniin olii gadi oofti jechaa bar. Duniyama isaatu isiitu olii gadi oofa jechaa bar. Kootii naa biti jedhee Mahammad Bayaan kootii naa biti jedhee isii gaafatachuu bar. Surree naa biti jedhee isii gaafatachuu bar. Caammaa naa biti jedhee isii gaafatachuu bar. Cidha dhaquu fi birrii naa kenn jedhaan jechuu bar Mahammad Bayaan. Du'a dhaquu fi birrii naa kenn jedhaan jechuu bar. Duniyama isaatu ammoo isiitu tokko xaxxara jechuu bar. Zambeelii itti kennitee gaba ergatti jechuu bar. Har'a ammootiin hin laal ittuma galchita yoo galtellee ima galti yoo galte. Har'a ammootiin hin laal ardaan waliin jaalate namni marti waliin jaalate intala nu marti argine har'a ardaan marti viidiyoo qaba viidiyoo buufatee jira namni marti mee ardaa dubbisa mee nuti ammootiin gaafa ardarra tarte isin bira geetti ummata hawaasaa bira geetti mee ardaa dubbisa yoo ardaan jaalate abbaafaati jaalattee gosti isaa jaalatte itti galchaa rakkoon qabu anarraayyuu birri fuudha birri 5,000 yoo ardaan isaa jaalatte warri isaanii jaalate abbaafaati jaalatte ardaan jaalatte ammootiin nu haagaltuun talatee nan barbaannaa yoo jedhan anarraa 5,000 fuudhaatti galcha aganuma dubbiin tanaa mul'ata. Awwala dursa addaa dubbisaa jechuu barbaade. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaa mul'ata. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh Addun Sa'ad Gulateen dubbii akka dhagaagute. Dubbiin tana dubbatti naafni. Sheekh yoo mucaan kun nama kana yoo dhabeefin ajjeesa jee akkam goona? Uf ajjeesu hadiisa qaree hadiisa hoo qaree gaafa sanin nu sheekaa miti. Ajjeesa nuun jaani hadiisa nutti maaraa bara. Hadiisa sheekadhaan hirtaami. Hadiisa kamtu hadiisa inni qara'aa jira qaraasisaa jira. Sani gaafsan laaltan. Gaafsan laaltan amma dubbii tanan naa mul'ate ana ganuman naa mul'ate yoo akkas gootanoo namni na daggaftan yoo jiraattan lakki ammoo hin taane isin qabannaa yoo jettan kinoo isinii qabam tanan naa mul'ate. Sheekh ulfaadhu dubbiin tana booda naafne dubbiin akka dhiiraat dubbatte dubbiin dhiiraa tanumarratti wal qabaa jirra beekan akka katiin nukas jiraachuun hedduu gaariidha karaa furmaata deemna namoonni akka keessanii kun dhuftanii yaada akka tarata kanatu waan gaariidha ulfaadhu galatoomi kana ibsaa sii galta jeetin yaada wanni nuti suuraa dhaabbachaa turre garee futtana. Yaa naa galte immoo an akka komitti wanni nan qabu keessafu shamarran jechuudha. Nama tokko nama jaalalaan akkatti miidhamee argan maaliif itti dhiyaatanii akkuma kaanuu kajaartii namaa jala deemee janaajjanu kanatti hin janaajjaniin shari'aan afur hayyamte dhiira fi aboon utuu siif jirratte asirraa dhuftee immoo isa sana rabsuun sirrii miti shamarran faan keessafu Mahammad Bayaanitti quba tokko baasuu hin dandeessan. Rakkoo guddoo ka qabu isin maa itti dhiyaatanii mee namni meeqa bar parsantaan 75 shamarran hin heerumne bar 25 qofaa heerume akka addunyaa kanarratti maa itti dhiyaatanii haga afuritti shari'aan nu hayyamte nas hin janaajjantan isas hin janaajjantan nama takka jaarti qabannaan akkama tokko baattan. Sheekha maaliif takka itti nurraatti laalle gargaarsaa miti wallaahi naa iskoonsara guutuu irraa cufa. Bari obboleessa kiyya ibsa kiyya wanni maali beektaa?
dubbiin ammootiin awwalatti akkanuma ta'a namni fireeshiin awwala gara jaalalaa seene akkanuma ta'a. Gaafa eegasii keessa seene inna daamaya. Har'an tana haadha mana keetii sooshaal miidiyaa gama maraan olii gadi oofanii irbanii yuutuubaraan ittiin gurguratee namni marti. Har'a ammootiin gama tiktookiitiin gama FB'tiin ammootiin har'a olii gadi oofamee wayita jedhu bultiidhaa bultiinaa taatii jedhee galfatuu jechuun aaruun tumma aaruun akka kiyyatti eebiidha. Har'a ani dubbii cufee jira ana gara kiyyaan waan mul'atte isin haasa'e. Durbiin dhabamne dhugaa akka keetitti yaadde sun mamma bayaaniin akka kiyyatti yaadi jechuun hin dandeettu. Namuu akkuma ofii yaada akkuma ofii dubbata. Nama kanarraa nama ammootiin haga istaadiyoomiin bal'atu bal'isee yaadu jira kushiinarraa haga manaa yaadu jira. Nama mataan kun ammoo vaalaansii maqaamaa haa eeguuf irra kaa'amee jira. Nama uf jala ibsu jira nama rajjimii ibsu jira. Nama maraa ammootiin rabbiin fuulallee garagara godhe amalallee garagara godhe dubbiillee garagara godhe. Nama kana akka kiyyatti dubbadhu akka kiyyatti yaadi jechuun hin dandeettu ibsa. Akkuma keetti yaaddee dubbata. Anis akkuma kiyya yaadee dubbataa jira gino. Mamma bayaanillee akkuma ammootiin ufii yaadee dubbata. Awwaluma dursa wanni an ammootiin jedhe duraan jedhe viidiyoo duraan kiyya yoo ka hubattan taate. Abbama fedhe tanikaa hin qabne dhiisa tanikaa qabdu. Yoo ammootiin badhe fagoo walirraa jiraatta yaa rabbi yoo keerii naa qabaatte mana kiyya seensisi yoo keerii naan qabaatin narraa fageessi jedhe. Parsantii 50 ammootiin jaalalesii parsantii 50 godhe. Parsantii 100 yoo goote ammootiin laal. Har'a ammoo haga keesi argiti. Haga kee gaafa laalte ammoo qabattoo mormatti siidhatti. Taa yoo siin jetten teetta dhaabadhoo siin jetten dhaabatta. Cidhaan baan dhaqii yoo siin jetten dhayi. Laal surree kana godhadhoo yoo siin jetten godhatta. Kanan godhati yoo siin jetten godhatta. Har'a ammoo duniyaan teetu ammootiin isii harka galti. Isii toolii gassi oof. Gabaa dhaqi siin jetti zambeelii si kennite. Surree bitadhu ammoo birrii naa kenni jettee gaafattaatumma duniyaa teetirratti. Cammaan ammoo narra qiccittee birrii naa kenni jettaan maal aga kee argite ka. Duniyaan ammootiin isii harka galte jecha. Har'a ammoo taaziyaa yoo dhaqxe ammootiin birrii taaziyaa isii si kenna. Birrii cidhaa isii si kenna. Gaafa cidha dhaqee ammoo birrii ammootiin hin kafalu san maqaa isaatiin qaban moo maqaa haadha isaatiin qaban jaartii itti kenne maqaa jaartiitiin qabaa jedhani. Mana taaziyaa birrii isiin itti kennitee dhaqii jettee ammootiin maqaa isaatiin qaban moo daftara irra kama zaggaban. Maqaa jaartii isaatiin mazaggaban. Noorun aaruun tumma aaruun eebiidha kun abboo. Maali ammoo namni hinaaffaa ammootiin hin qabaachuun barbaachisa. Viidiyoo takkaa miti dubartiin ammoo asirratti ani jaartiin tiyya osoo fuulli mul'ate wallaahi har'a ammootiin ofirraa garagalaan. Fuullisi maaliif ammootiin ilaal ana bichaa fi uffata kii akka ammootiin asirratti yoo gadi dhiiseetiin hin jedhe namni ammoo akka waan surree malee magaalaa keessa deemeeti. Har'a ammootiin viidiyoon qullaan nama bira jiraachuun jaalalaan eega maraate awwalan. 100 godhee jaalachuumi parsantii 50 godhee namni jaalachuu maaliif jennaan waan fuulduraan beekamu yookaan dubartiin aqliin isii gabaabduu gari yookaan dhiira irra bareedaa yoo argite sanumatti achi dabdi yookaan ka duniyaa qabu yoo argite sanumatti achi dabdi har'a waan dhufuun beekan jeddu har'a nama walgahee dhimma 2-3 walirraa argatee namni addaan baasaa jiru ka kana addaan fagoo jiru dhiisi har'a ammoo parsantii 50 yoo godhe yoo rakkata akkanatti booyaa imimmaan hin booyu gaafa parsantii 100 godhee isii malee hin jirtu jedhee kallattii afran garanallee yoo laale isi garanallee yoo laale isi taa'u isi deemu isi ciisu isi rafu isi mana fincaanii dhaqu isi masgida deemu isi yoo kun itti mul'ate gaafa ammootiin xiqqoo gufuu wayii jiraatte namtichi kun ammootiin chaansiin inni qabu hadiisuma fe'ee yoo qare ispaaltiirra ammootiin caammaa luka takkaatiin deemu har'a ammootiin lakkoofsa gurguddaa lallabaa deemu 200 300 400 jedha waraqaa matarra maratee deemu har'a ammootiin inni argaan jiru kallattiin afranuu isiitti mul'ata. Mee isi warri sooshaal miidiyaan warra ammootiin ilaal namni gariin nama jaalaluma namaatiif illee ni haasaa jibbaan jedhina isin haasawa nu haasoynu kan quuqama isaatiif akkana haasoyna malee har'a akka Hamzaan jedhe ji'a 2 waliin hin jiraatan. Mee ammootiin ardaa qabaa inni mukarraa hin baane namarraa bahe abbaa faati yookaan nama gaarii ardaan isaa nama gaarii gaafa dubbiin jara bira tarte ammootiin ardatti ammoo garana as tarti mee abbaaf haadha hubadha ardaan waan jettu hubadha itti galchuu qofa osoo hin ta'in itti galchinaa qofa osoo hin ta'in itti galchuun nama hin dhibu ardaan waan jettu hubadha intala ammootiin qaamni isii badhee mara jiru kan sooshaal miidiyaan marti olii gadi afarsaa jiru kan namni ammootiin isaallee ilaalaa jira warra isaa nama itti aanu gaafadha obboleessa fira qaba obboleessa gaafadha obboleettii qaba gaafadha gaafa ammoo warri sun lakki nuu taate akkuma kanatti nu haa galtuu jedhan komiin qabu anarraa yukuma 5 qabadhaa kinoo wallaahi isinii galcha
itti galchitanii warri gaafa ardaan jaalat gaafa gosti jaalat gaafa san bira ammootiin hin tarte gosa bira tarte isin laaluu dandeettan tanuma tanaa mul'ate. Ustaaza ibsa keessa qabaa gaafadhu sheekaa. Sirra na dubbisa. Isin dubbifna sheekotii akkuma sheekotiitu isin lachuu warra ustaazotiin asirra jirtan hundinuu baga nagaan dhuftanii anaa dhufu warri agammaa isin dubbisinii. Gaafi isinii qabna dubbittiin kun dura waa'ee akka ardaan jettu ardaa gaafadhaan hin jettan akka rabbitti hoo amantiin akkamitti ilaalti dubartii akkanaa ta qaama saalaa ishii osoo niqaa qabduu ishii jaartii namaa gabbaatee haraam dalaydi zinaa jechuudha nama zinaa nama tokko wajjin dalayni miidiyaa paablikitti gabbaatee hawaasa duratti nama hedduu wajjin dalaydi akka shari'aatti ija shari'aatiin akkamitti ilaalama wanni kun ijji shari'aa waan jettu dubartiin takka jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam tuuta ajnabaa keessa tama haariman ta'in warra ajnabaa keessa uffata ammootiin qaama isiin sattarre uffattee yoo keessa teette abaarsi rabbii irratti jiraa jedhe abaarsi rabbi abaare jedhe rasuulli rabbi abaare intala ammoo uffata qaama isiin dhoysine godhattee ummata keessa teette ta viidiyoo kennite oolaan minbaabi oolaa jecha abaarsa keessatti ta viidiyoo kennite sun akkas har'a nikaaya qabdiimi isiin tun rabbi haa abaaru jedhan ammallee niitii ammootiin ilaal jaarsa qabdu nama biroo irratti seensifte rabbi haa abaaru jedhe rasuulli rabbi alayhi abaarsi rabbi irra haa jiraatu annabi alayhi salaatu wassalaam intala abaarsi irra jiru gama shari'aatiin ammas nikaaya qabdiimi nikaaya qabdi gaafa nikaaya qabdu kana ammootiin jaarsi maal godha intala nikaaya qabdu tana jaarsi maal godhuudha qaba warri tiktookii rabbillee quraana warri tiktookii yoo wal dhaban rabbi quraana keessatti akki jedhe suuraan isaa keessatti yoo ammootiin shiqaaqni wal dhabbiin uumame jedduu jaarsaaf jaartii faba'athuu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha erga warra qabdii isiin illee mukarraan baane nama qabdii gara ardaa isiitti erga ardaa isaallee waama ka yeroo awwalaa walitti fidanii nikaaya hidhansan isinii warri nikaaya hidhe amma jara lama isinii miti warra tiktookiitii miti warri nikaaya hidhe warra isaati warra isiitti walit dhufee nikaaya warra gaafa nikaaya hidhee sawwaamaa rabbi jedha nikaa jarri yoo barbaada yoo badiin jedduu jara lamaanitti argamte yoo ammoo dogongorri jara lamaanitti jedduu lamaanitti argamte yoo dogongorri sun ammootiin laafaa ka ta'u taate walitti jaratu deebisa arda yoo jabaa ka ta'u taate yoo ka dhibamu taate jaratu addaan baasa kanaaf ardaa fidaa isiniin jenne isinii ardaan akka kana shari'aa hakaman min ahli aaya rabbiiti jecha rabbiiti eessa goota jecha rabbi warri tiktookii haalaalu jedhe rabbi la warri ardaa isiillee waama ardaa isaallee waama yoo danda'amte ardaa walit deebisaa yoo dadhabamte ardaa addaan baasa warri tiktookii walitti haa deebisu warri tiktookii addaan haa baasu hin jenne seeruma oromoo keessattuu ammootiin aadaa shari'aa dhiisaa seeruma oromoo keessattuu namni lafarratti ammootiin ilaal abbatu ilmatti asaan eega ammootiin abbaati nama itti aanutu jira gosa gaafa gosarra dabarte biyyi ilaalti waan kana tanannaa mul'ate isiniin jedhe gama shari'aatiin illee tanaa isiniin jedhe gama abaarsaatiin hadiisni irra jira. Ani dubbii teetillee takka wallaahi waan ati shakkitellee waan ati ni ta'attee akkaataa ati jettus akkamitti ilmi namaa tokko jaartee akkana taate akkana haa taatu jaa ta'isaatun waan isaa ta fuula duraa hunda atittiin maalmte shakkii takka irraan qabu. Garuu wanni an qirii qabu wanni isinillee bakka tana namni maaliif hin laalleef jiru akkuma balaan tuni ni dhuftii guyyaa tokko wajjin bulanii ni amanaa dhibbaan dhibbatti dubbii Hamzaan Shajjaabir JS ni fudhaa kana maras lola lakki lola deemaa jiru kanas nan fudha garuu wanni an akkatti tanan fudhu mee wanni kun akkanaa miti jee tan achi qabuu fi waan takkitti tan booda jaarsi qaadachi kun booniyye jee carqii guure si gadee maraatee kutee feestaala raddarraa guuru akkatti ilaalee argan feestaala baqa maraatee uffata sin beeku isaa akkatti booniyye jee deemu. Waan kanaan sodaadhan waan kana kamit laata koo isaa gallaafate. Ibsa waan tokko narraa fudhadhu sororoo fo'ame waan tokko ibsaa gaafadha ibsa waan siin jedhu har'a intala tana mubaarak musammaati mana mubaarak musammaatiitti wanni haasa'ame ammas mubaarak musammaatitu gara biyyaa galchaa jedhaa jira. Sunsumni lamaanuu walitti bu'aa yoo galchanii abaazarri mutii godha sunsumni lamaanuu walitti bu'aa gara biyyaa yoo galchan har'a mubaarak musammaa guuranii gara biyyaa yoo galchan galan yoo wal dhabanii ardaan ammoo ceem'ee
ardaan ammootiin irraa fagaate abbaa faati ammootiin ilma kanarraa fagaate gaafa san intallillee ammootiin edaammoon yoo irraa kabaatu taate yoo ardaan ceemmee isii manaa baasu taate gaafa kanallee warra sooshaal miidiyaatti walitti deebisa. Gaafa kana warri yoo isin gaafate maal jettaan Mubaarak Musammaa yoo si gaafate yoo ibsaa si gaafate eenyutu nuun mari'attanii nu galchitanii nutu beeka nutu quba qaba yoo jedhanii si gaafatan ibsaa maal jettame mee warri ardaa yoo si gaafate intalatan itti galchinettanii galte awwala sammoo nuun hin mari'an amma sammoo galte akkatti ammootiin hin laal waan hin jirre hojjatte waan susumni lamaan walitti bu'anii waan ammootiin hin laal wanni guddaa yoo uumame har'a tana yoo si gaafatan ibsa eenyu dalagaa kennaa miti nuufi quban qabna ammootiin nuun mari'attanii yoo siin jedhan maal jettaan ardaa kana wannan ardaa achirraan buqqa'u jedheef tanaafi mee maal jettaan deebii qabda. Wani nan ja'uun gaa yoo jiraate mucaan maraaturra jenneetti galchine malee nuti toltuu fi qeeruma mucaa keessanii dheebuu mucaa maraatuma situ irra beekamoo haadhaaf abbaa deetetu irra beeka mucaa. Osoo haadhaa fi abbaa qabaatee wanni qabaate miyyoo tanaa maqaadhaa si sheeroobe.